harka kiyyaan of jalaan balleesse. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti barnoota kiyyallee kutaa 1-10tti maatii koo biratti ergan baradhee booda akka carraa ta'ee qabxiin anaa fi hiriyoota koo hedduu jalaa kan kutaa 10ffaa nu jalaa hafee jennaan kolleejjii seeneen dippiloomaa kiyya barachuu eegaleen ture. Haa ta'uutii garuu waggaa 1ffaa xumureen gara waggaa 2ffaatti darbeen haalli jireenyaa akka ani yaadetti wanta naaf ta'uu dideef xiqqoo yaaduma dhuunfaa kiyyaan of jeeqeen barnoota addaan kuteen booddee irratti maatiin kiyyaa maal siif wayyaree barnoota soo addaan kuttee yeroo naan jedhan otoo itti yaadiin akka tasaa sammuu kiyyatti kan dhufe biyya kanaatii ba'uun barbaadaa karaa ittiin biyya kanaan ba'u naaf barbaadaa jedheen gaafadheeni. Yeroo kanatti maatii koof yaadni koo gaaffiitti ta'e maal jechuu barbaaddeetii biyya kanaa si baasnee firri nuti bira si kaa'uu dandeenyu yeroo foo hin jiru maaliif tasgabbooftee barnoota kee xumurtee carraan jireenyaa kan siif fiddetti hin jiraattu rabbiif galanni haa ta'u mana keenya keessoo waan dhibe hin jiru wanti hundumtuu guutuudha jedhanii yeroo kana kadhatan biyya kanaa na baasuu yoo dadhabdan magaalota garaagaraarraa fira ani bira taa'u yoo dhabdan haa ta'uutii garuu Itoophiyaa keessa na baasuu hin dadhabdanii biyya Arabaa deemeen hojjechuun barbaadaa jedheen yaada aarii makeen isaanittiin dubbadhe. Abbaan kiyyaa lakkii yaa mucaa koo dhiisii gara biyya hambaan deemini kunoo dubartoonni hedduun biyya hambaa deemanii dhufan jireenyi isaanii maal akka fakkaatu ni argita. Biyyi hambaa nama hedduuf ta'a miti nuti sirraa maatii gargaarsa barbaadani miti maal ta'a yeroo xiqqoo tasgabbooftee teessee nu waliin jiraate jedhanii na kadhatanii yeroo kanatti ani ituu baay'ee aaruun yaada maatii kiyyaa kana gadi buusee tufachuun biyya hambaa deemee eenyutu otoo milkaa'in deebi'ee dhufee beekaa abaluutiin ilaalaa jireenyi isaanii maal akka fakkaatu kanaaf anis akkuma isaanii ta'uun barbaada jedheen warra biyya hambaa waggaa 4 waggaa 6 hojjetanii jireenya isaaniis ta'e jireenya maatii isaanii jijjiiranii magaala keenya keessa haala gaariin jiraachaa jiran itimuun fakkeenya godhadheen kaasee fi ani kan milkaa'anii fi yeroon fakkeenya kaasuu fi maatiin kiyya immoo warra hin milkoofnee fi fakkeenya naaf kaasanii tokko lamaan nattimuun na amansiisuuf yaalanii dubbii kana akkuma tasaan jalqabeen ture. Haa ta'uutii garuu mo'amuun qabu jecha jedhuuf waa'ee biyya hambaa waa'ee iddootoon dhaga'uu maatii kiyya dideen yoo kana naaf gootani malee bakka hin beeknetti fedhii kiyyaan baheen deemaa yeroos boqonnaa ni argattu natti fakkaataa jedheen haadhaaf abbaa koo obbolaa koo doorsise. Har'arra taa'een yeroon yaadu haatiif abbaan koo amaatota fedhii ijoollee isaanii guutuuf wanti humni isaanii danda'e hunda kan hojjetan rabbis gola isaanii kan eebbisee fi eegumsa waaqaa jalatti maatii jiraatan maatii ajaa'ibaati. Maatiin kiyya walii galaan ana waliin ijoollee 4 dhiira 3 fi durba 1 qabu. Tokkitti durbaa ta'ee dhaladheen kanaafan isaanitti taphadhaa waanuma akka bubbaatti wanta na ilaalaniif yoo na tuqan yookiin immoo yoon kufe waanuman cabu isaanitti fakkaata. Anattillee akkanuma mana keenyatti mirgi kan obbolota koo yoo kabajamuu baate kan koo sirriitti wanti nani jedhe hanga dhumaatti kabajamaa. Anis ejjennoo kiyyaan salphaatti nama yaadaan harka kennatu miti. Mo'amuu kan jedhamu jireenya koo keessatti gonkumaa dubartiin barbaannedha. Karaa kamiyyuu yoo ta'e moo'een caaleen maatii kiyyas hiriyoota kiyya birattis argamuun barbaada. Karaa biraammoo rabbis uumama kiyya tolchee ijoollummaadhaan simboo hundaan kan guutamte bareedina haadha koo fuudhee narra kaa'ee tottolchee qixeessee bifa addaan na uumeera. Mana barnootaa yeroon deemu rifeensa mataa kootti dubartiin hin inaafne hin jirtu. Hiriyyummaaf isaa ta'u guyyaa 1-2 wal arginee hiriyaan dubartii waliin oolle rifeensa mataa kiyyaa tuttuquun maaloo yaa rabbii akkam gootee eebbistee kennitee fiixaa jechuun kan natti inaafan guyyaa guyyaan keessummeessaan oola. Ijji kiyya boqqolloodha. Hojjaan kiyya giddu galeessa dheertuus gabaabduus dubartiin jedhamnedha. Mudhiin kiyyallee akkanuma qal'aa qal'ina lakkoofsa 1 otoo hin taane qal'ina lakkoofsa 8ti. Salphaattin ija ijoollee
ijoollee dhiiraa keessan galaam. Kanarratti immoo Diimtuu haadhaaf abbaa koottillee kan hin baane akkoo fi akaakayyuu koorraa walitti qabee diimina addaan Rabbi uumaan kan na uume atoo Diimtuu miti adiidha dubartiin jedhamtudha. Kanarratti tokkittii mana keessaa waan ta'eef haati kiyyallee hin naqananiisti hojii mana keessaa anaan ittiin buttuum. Anaan ergachuurraa kana godhi jechuurraa obboloota koo warra dhiiraa yoo ajaje isheetti tolaam. Abbaan kiyyallee akkanumaam mucaa koo abiddatti hin butiin jedhaaniim. Yoo guddate mana keessaa hojiin ani hojjedhu buna danfisuudhaam. Kanaati kiyya hojjette yeroo laaqanaa yookiin immoo irbaata baaseen dhiyeesseen kennuudhaam. Kanaan ala hojii gara biraa akkan hojjedhuuf haati kiyya naaf hin eeyyamtu. Abbaan koo akka warqeetti waan na ilaaluuf gola keessatti innillee na arguun barbaadu. Yeroon ani hojii xiqqoo ulfaatu sa'aatii 1-2 hojjedhe haati kiyyaaf abbaan koo walitti bu'u. Haati kiyyas tarii yoo dadhabde yoo dhukkubsatte malee gola isheetti anumaan hunda barsitu. Karaa biraatiin hagan kolleejjii waggaa 1 fixee waggaa 2tti darbutti hojii mana keessaa buna danfisuun ala waantan beeku gara biraan qabu. Karaa biraa immoo maatiin kiyya sammuu koo keessatti kan uuman jireenya koo borii jireenya koo egeree ni jira. Innis abbaan koo bifa jechuun qabeenya jechuudha. Bifa kee kana seeraan yoo fayyadamte bakka gaariitti nama gaariitti heerumuu jireenya bareedaa godhachuu dandeessa. Kan argachuuf garuu of qabuun sirraatii eegama. Qulqullina kee kan alaas kan keessaas qabadhu jiraadhu naan jedha ture. Jireenya gaarii yeroo naan jedhu nama abbaa qabeenyaa qabeenya qabutu waan na kaawwate borimmoo waan na fuudhu natti fakkaata ture. Eenyummaa isaa otoo hin beekiin otoo hin kaasiin jechuudha. Hawwiidhaan qofa al takka waanuma bifa qabnuuf dubartoonni kuni nama kan caallu kan of fakkeessinu lakkoofsa hin qabnu. Hangam haasoftuu eenyu waliin iyyuu walii galtuu ta'us haa ta'uutii garuu laphee kana qulqulluu kan hin taane nan qaba. Barnootaan kutaa 7 ergan gahee kaasee garee hiriyootaa baay'ee wal jaallannu nan qaba. Gareen kun dhiira 11 fi dubartoota 3 kan of keessatti qabu yeroo ta'u walii galaan nuti ijoollee 14. Waliin ala dhiirris dhalaanis ijoollee gara biraatti dabalamnee gonkumaa hin deemnu. Wal barbaannee wal eegnee toora lamaan hiramnee daandii cufnee deemna. Nuyi wal qabannee deemaa jirra yoo ta'e durbas ta'e dhiira beekaas ta'e wallaalaa tarii ijaan taaneen kan nu ilaale daandii irratti yoo argine bishaan goonee itti dubbannee asiif asiin wal harkaa fuunee jecha baasnee qaanessineeti of bira dabarsina. Yeroo hedduu dubartoota taanee dhiirota waliin yeroo deemnu hawaasni keenyillee tole jedhee nuun fudhatu. Ijoollee guddisa baddee maqaa namaa balleessitu salphoo baalagee jedhee kan nu abaarullee lakkoofsa hin qabanii. Haa ta'uutii garuu ijoollee dubartootaa hariyaa godhachuurra dubartiif kan of eeggattu yoo taate ijoollee dhiiraa waliin hariiroo hiriyyummaa yoo uumte keessumaa sadarkaa sanatti bareedaadha. Akka obbolummaatti kan ishee ilaalu yoo argatte jechuudha. Hiriyoota kana taanee hanga kutaa 10 barannutti hundumti keenyiyyuu akka obbolaatti wal ilaalla turre. Dubbiin babbaduu kan jalqabe kutaa 10ffaa erga seennee booddeedha. Dubartiif hiriyaa obboleessaa dhiiraa argachuun ishee kan ishee fayyadu jalqaba irratti hin ishee kunuunsaa. Jechoota gaggaarii hawwatoo sammuu isheef utubaa ta'an of eeggadhu jedhee akka obboleettiitti waan ilaaluuf ni gorsaani. Obboloonni keenya warri dhiiraa nu gorsuurra balleessaa keenyatti nutti dheekkamuu filatu. Haadhaaf abbaa keenyarraa kan dhalatan jechuudha. Warreen kuni garuu keessa isaaniitti jaalalaa fi kabaja xiqqoo tarii egere kan kootaati jedhanii waan tilmaamaniif kabajni ijoollummaatti dhufummoo kabaja dhugaa sharrii kan hin qabne ijoollummaadhaan kan booji'ame qulqulluu waan na ta'eef waanuma gaariin waliif qoodaa waggaa 4 hiriyoota kana waliin dabarsine. Haa ta'uutii garuu haga obboleessi haadhaaf abbaa ofiirraa hin dhalannetti guutummaatti obboleessa haadhaaf abbaa ofii namaaf ta'a jedhanii yaaduun ulfaataadha. Booddee irratti hunduma keenyaaf tokko keenyaaf gochaan kun ulfaachuu eegale. Kanaan kutaa 10ffaa yeroo seennu hiriyoonni koo dubartoota lamaan hiriyootuma keenya nu waliin jiran dhiirota 11 keessaa jaalallee baafatanii waliinis ta'anii ifaaf ifatti mana barnootaa fi bakkeewwan ija hawaasaarraa fagoo ta'anitti wal hammatanii deemuu gochaawwan jaalalaa tokko wal argisiisu
dubbisu eegalanii. Kana keessatti garuu anaan dhiironni gaafatan dhiirota sadiidha. Sadan isaanii akka anaan jaallatan anatti himuu qofa otoo hin taane icciitii walii waan wal nuti hin dhoksineef walitti simaniiru. Waa'ee kooti walitti bu'anii erga waliif gamanii booddee irratti abbaa tole jetteef ishumti eeyyama haa kennitu nuti kan gochuu qabnu gaafachuu irra deddeebinee qofa haa gaafannu jedhanii irratti walii galaniiru. Ani garuu dhugaa dubbachuuf sa'aatii sanatti hiriyoota kiyya kana keessaa jaalallee qabachuu gonkumaan barbaadu. Sababiin isaa immoo maatiin kiyya sammuu koo keessatti waan kaasan nama sooressa qabeenya qabu of danda'u anaan gitu bareedinni kiyya isa madaalu sana barbaadaa eeggachaan ture. Namni akka namoo tarii ta'uu kan danda'u hiriyootan ani waliin baradhu otoo hin taane hojjetaa mootummaa tarii mana barnootaarraa barsiisaa kan ta'e tarii immoo waajjira keessaa kan hojjetu tarii immoo baankiitti qacaramee manaajara faa kan ta'e hojjetaa daldalaa hojii daldalaatiin kan beekamu qabeenya kan qabu qabeenya isaatti namni kan isa jaallatu dhaabbata miti mootummaa NGO keessaa kan hojjetu maallaqa kan qabu konkolaataa dhaabbatichaatiin kan imalu hawaasa hedduu keessatti kan kabajamu ija maatii koo biratti illee ulfaataa kan ta'e nama akkasii barbaadaan jira. Eenyu akka ta'e yoom akka inni dhufu garuu gonkumaa hin beeku. Kanaan hiriyoonni koo immoo ulaagaa kana waan hin guunneef isiniin ija obbolummaatiin ala isin ilaaluu hin danda'u hundi keessan dhiifama naaf godhaa jedheen sadan isaanii guyyaa tokko bakka tokkotti isaan waamaniin deebiseefi. Haa ta'uutii garuu deebiin kiyya dhiirota lamaaniif amansiisaa ta'us isa tokkoof garuu amansiisaa ta'uu didee. Yoomiyyuu taanaan lubbuun koo hanga dachee kanarra jirtutti ani siin dhiiseen dubartii gara biraa jaallachuu hin danda'u. Halkan abjuu kiyyatti otoo sin argin hin bulu. Ani siitiin haala amma jirtu otoo hin taane deessee ijoollee godhatteellee ana waliin yeroo jiraattu nan si argaa. Rabbi waa malee immoo mul'ata kana natti argisiisaa waan hin jirreef jireenyi koo si waliinidha. Yoomiyyuu taanaan sin dhiisuu jedhee yeroo suma na rakkisu eegalee. Akka carraa ta'ee ijoolleen 10 hiriyaa taane kuni hedduun keenyi barnoota hin dandeenyu. Ijoollee 14 kana keessaa dhiirota 3 qofatu qabxii maatirikii kutaa 10ffaa darbe. Dhiirota 3 kana keessaa inni baay'ee na jaallatu tokko. 11 keenyi jechuun dubartii 3 fi dhiirri 8 kolleejjii dhuunfaatti galmoofnee barnoota yeroo eegallu dhiironni 3 kunneen immoo kutaa 11ffaa galmaa'anii barachuu eegalanii. Si'a kanallee dargaggeessi na jaallatu kuni xalayaa yeroo yerootiin naaf barreessa. Torban innitti xalayaa toonaan hin gahin yookiin immoo naannoo mana keenyaa dhufee si arguu barbaadeeni jedhee otoo nan dubbisiin deebi'eeru hin jiru. Anaaf gaaffii jaalalaasaa ta'u gaaffii fuudhaa dhiironni naaf dhiyeessan lakkoofsan qabanii. Kan isa kanaa garuu addadha. Hiriyoonni kiyya lamaan dubartoonni baruma barnoota kolleejjii eegalle kana jaalallee qabatan dhiisanii dhiira gara biraatti heerumanii gaa'ela dhaabbatanii. Inumaa barnoota kiyya waggaa 2ffaa yeroon eegalu immoo lamaan isaaniiyyuu rabbi kennee fi daa'ima argatanii. Yeroo kanatti ture bareedinaan baay'een isaan caala. Ana waliin otoo deemanii dhiironni gonkumaa isaaniin hin filatanii. Haa ta'uutii garuu anaan dursanii hiriyoonni koo kun akkamittiin gaa'ela kana dhaabbatanii kan jedhu gaaffii natti ta'e. Lamaan isaanii immoo bakka bareedaa anumtillee otoon argadhee heerumuu jireenya kana jiraachuu barbaadudha. Haa ta'uutii garuu carraan sun ofiif eeggachaa kan hin ture isaaniin dhaqqabe. Erga isaan heerumanii daa'ima godhatanii booddee immoo isaan jireenya akkanaa jiraachuu kan eegalanii yoo ta'e anaaf kan malu jireenya kanaa oliitii yaanni jedhu yaanni fokkisaan ammas sammuu kootti dabalame. Kanaan umurii kanatti maaliyoon barbaade gaariidha. Magaala kana keessaa bahee naannoo Finfinnee yookiin immoo magaalota gurguddoo Oromiyaatti imaleen fira bira taa'een bifa waan hin qabuuf namni keessi kiyya barbaadu magaala jiraata jedheen maatii kiyyaan magaala kanaa aanaa kana keessaa na baasaa jedheen nan jeeqeeni. Haadhaaf abbaa koo obbolaa koo taa'iif dhaabiin hawwee. Firri magaala keessaa dhibee otoo hin taane ani dubartii waan nan ta'eef firri anaan amananii bira kaa'an maatiin koo barbaadanii dhabanii. Dhumarratti asuma taa'iitii baradhu tasgabbaa'e jedhanii yeroo na kadhatan gonkumaa hin barbaadu jedheen deeni. Kunis dogongora biraa jireenya koo ta'e. Bareedinni kiyya inaaffaanatti fideen magaala kana hin jiraadhu jedheen. Yeroo maatiin kiyya namatti na ergan dhaban biyya hambaa nageessaa malee jedheen dideeni. Otoo rakkatiin homaa otoo hin dhabin maatii kiyya dideen dirqisiiseen gara biyya hambaatti imala koo taasise.
biyya hambaa deemuu kooti kan hin gaabbe torbee tokko hin finneem edaa dogongoreen dhufeen jedheem. Haa ta'uutii garuu maatii kiyya baasii guddaa baasiseen baatii meeqa dheegeen carraa kanatti waan hin dhufeef amma immoo carraa kanas of jalaa kan balleessine amma harka haadhaaf abbaa koorra hin jiru jedheen bareedina kana qabadheen gorduuba yookiin immoo kushinaa arabaa keessa gugguufuu oliif gadi jechuun eegaleem. Haatiif abbaan kiyya mana isaaniitti hojii kana kan nan hojjechiisne biyya ormaa deeme malee jedheen isaan maraacheen hojii isaan ijoollummaa kootii kaasee naaf tuffatan hojjechuun eegaleem. Amma filannoon gara biraan jiru hojjechuun filannoos dirqiis taateem. Kanaan maallaqan argadhuun walakkaan maatii koof walakkaan immoo mataa kiyyaaf godheen akkaawuntii garagaraarraa kaawwachuun eegaleem. Maatiin kiyya hojiin isaanii mataa isaaniif gahaa waan na ta'eef kanani itti fayyadamaa jedhee ergaa turellee ofiis qobaatti akkaawuntii mataa isaanii bananii kuni kan jireenya keetii qabeenyi ati nurraatii dhaaltu bor hin jiru maallaquma kee siif kennina jechuun walitti qabu eegalaniim. Anis waggaa 2 hojjedheen boqonnaadhaaf gara biyyaatti hin deebi'eem. Yeroon boqochuuf gara biyyaatti deebi'u waan haaraa waan ani yaadne yaada keessas wanta ani hin galchine tokko namoonni yaada naaf kennuu jalqabaniim. Kunis safuu hammam geessee dubartiin kaleessa boccishee bareedu tokko jechuu yaada naaf kennuum baay'ee furdadheen baay'ee dabaleen tureem. An ofirratti hin barreem. Sammuun kiyya hijaaba sana keessa taa'ee waa'ee hojii malee waa'ee qaama kiyyaa yaaduuf yeroon argadhu mitire yeroon meedikaala laalameen gara biyya hambaatti deemu kiiloon kiyya 54 ture. Amma garuu yeroon deebi'u kiiloo irra taa'een yeroon ilaalamu waggaa 2 keessatti kiiloo 28 dabaleen 82 ta'eera. Bifti kiyya ittuu addaate qaamni kiyya immoo baay'ee dabaleem. Kunis sunis yeroo dhufu maali hammam geesse intalli kana fakkaatu kana taatee teesse izgoo yaa rabbi safuu jechuun hunduu yaada narra kaa'ee deemaam. Uumamaan mo'amuun barbaadu mitire namni akkam akkas naan jedheen torbee tokko qofa maatii kiyya bira taa'een magaalaa Finfinnee mana kireeffadheen jiraachuun eegaleem. Achis baatii muraasa taa'een boqonnaa koo xumureen gara biyya hambaatti deebiseen malee. Kana dura waa'ee furdina koof yaadeen dhiphadhee kan hin beekne furdinni qaama koo na dhiphisuu jalqabeem. Sana hir'isuuf hojii koo maddiitti amma immoo hojii kan hin godhadhe furdina hir'isuu nyaata dhugaatii dhiisuu viidiyoo garaagaraa ilaalaa sana ofirratti raggaasisaa wanta namoonni barsiisani kunneen godhi jedhan gochaa waggaa 2 gara biraan dabarseem. Haa ta'uutii garuu dubbiin ammallee akka ani barbaadu hin taaneem. Inumaa gaafa nyaachuu dhiisu qaamni kiyya natti dabalaam. Yeroo hundaa boca qaama kiyyaa fuullee yookiin immoo mastaawotii fuuldura dhaabbadheen of ilaalaam. Baay'een of jibbaam. Dubartii al takkaati 9 deessee ijoollee 9 garaatti baatteen fakkaadhaam. Qaamni kiyya inuma dabalaam. Furdina qaama kooti amma immoo nagaan dhabeem. Waggaa 2 xumureen biyyatti kanan galuun ture. Haa ta'uutii hin galu jedheen ammas waggaa 2 dabaladheem. Turtii kana keessatti ammallee kan nama ajaa'ibu biyya hambaa deemeen hangan waggaa 4 fixuti kan narraan fagaanne dargaggeessa kutaa 10tti sin jaalladha jedhee na gaafatee gaaffii isaas ta'e gaaffii hiriyoota koo fudhachuun didee yerooti toora sooshaal miidiyaan na dubbisa na waliin haasa'a. Si'a kana immoo yoo na arges innis nan barbaadu jedheen jala mureera waan na ta'eef waggaa 4 biyya hambaa deemeen yeroon xumuru haasoma otoo waliin haasofnu anisiin hanga yoomiittiin si kadhadhaa maaliif naaf hin yaadu anaaf yoom tole naan jettaa jedhee yeroo na kadhatu yoom akkan tole siif jedhu barbaaddaa jedheen gaafadheeniim. Yeroo kana innis ammumaa jedhee naaf deebiseem. Anis na jaallatta taanaan dhimmattiin tole siif hin jenneen qabu haa ta'uutii garuu ani akka ati kaleessa na beektu miti jedheen deebiseefiim. Yeroo kana inni wanti ani dubbachaa jiru waan hin beekneef rakkoon qabu dubartiidhaan waa hedduutu qunnamaa jedhee naaf deebiseem. Daandiin inni yaadee fi ani dubbachaa jiru garaagara tureem. Kan inni yaade hariiroo gara biraa jalqabeen dhiira waliin ta'een kabaja kiyya balleesseen ulfinan kaleessa qaburraa gadi bu'een wantan isa eege tureem. Haa ta'uutii garuu isa biratti illee ammas anaan kan na yaaddeesse furdina kootiim. Yeroo sana inni yuunivarsiitii barata tureem. Eebbifamuufis baatiiwwan muraasatu saafaam. Akka tasaa ta'ee koronaan gidduu
gidduutti galee waggaa tokko jalaa dabalate malee isa dura waggaa jedhee ni eebbifama ture. Kanaan anis kaleessa kan hin jirurra ammarra kan jiru suuraa kiyya mormaa ol suuta erguuf hin jalqabe. Innis baay'ee furdattee tanaan jedhe. Anis eeyyeen baay'een dabaleeraa fuula kiyya laalte malee qaama kiyya otoo argite immoo maal jettaree jedheen deebiseefi. Mee suura guutuu naaf ergimee jedhee yeroo na gaafatu hundaafuu nama na jaallatudha. Na jaallachuuf na jaallachuu dhiisuusaas dhuguma waggaa amma kana na barbaadee na waliin turuusaa kan ittiin nan adda baafadhu kanumaan waan na ta'eef nan ergaafi jedheen suuraa qaama guutuun ergeefi. Yeroo kana inni yaa Rabbii hammam geesseettaa jedhee naaf deebise. Haa ta'uutii garuu dubbii isaatti akka ani hin qabamneef immoo ulfaatina hir'isuun yeroo ammaa kana bar baay'ee salphaadha. Toora intarneetii irraatii dubbiseen wantan godhisiin jedhu yoo goote salphaatti hir'isuu dandeessa naan jedhe. Yeroon ani suuraa kiyya erguufi sana ulfaatinni kiyya kiiloo meeqa yoo ta'e gaariidha. 400 irraan gaheera. Inni immoo jaalalleen koo kiiloo meeqa yoo ta'e gaariidha. 54 kiiloonsaa 54. Ani dachaasaati jechuudha. Dachaasaa guutuu kiiloo 2 duwwaatu sanqata. Kanaan innillee baatiiwwan muraasa yeroo yuunivarsiitiif qabutti ulfaatinni kiyya akka hir'isuuf wantoota garaagaraa na gorsuu hanga dhumaatti akka na waliin ta'u akka na waliin dhaabbatu kanaaf jedhee akka gonkumaa na hin dhiisne waadaa naaf galaa ture. Anis dhugaa sedheen maallaqa muraasa eebbaaf ergeefi waan akka suufiifaa kennaafaa ergan biteefi booda eebbifamee gara maatiitti deebi'ee qabxii bareedaallee waan na qabuuf hojii qabatee baatii muraasa akkuma hojjeteen jechoota jaalala keenya booressan naaf erguu jalqabe. Kunis hir'inni kiyya furdina kooti waan na ta'eef karaa furdina koo na tuttuquu eegale. Anis hundaafuu biyyattii yoon galee aarii malee wantan dabaladhu hin qabu jedheen kontiraata kiyya waggaa 2 dabaladhe. Akka yaada kiyyaaf waggaa 2 sana keessaa waggaa 1 fixeen waliigalaan biyyaan baa waggaa 6 yeroon xumuru yoo dhuguma na jaallata inni fuudha ta'e galeen itti neeruma karoora jedhu qaban ture. Haa ta'uutii garuu ulfaatinni koo 400 irraa gara 120tti ammas oluma deemee jaalalleen kiyyas kanuma sababa godhatee na arrabsuu na cufuu bilook na godhuu baatiiwwan muraasa erga narratti shaakalee booda booddee irratti immoo otumaati durbummaa qabaatteeyyuu durbummaa kee kana furdina keef jecha akkamitti argatu aarii kiyya waggaa amma kanan si jaalladheef otoo yeroon dhufteetta ta'ee durbummaa keellee balleesseen haaloo si bahaa ture amma garuu kanaafuu ati harka waan jette fakkaataa yeroo kee anarratti hin gubiin dhiira biraa barbaaddadhu naan jedhee naaf barreesse. Torban muraasaaf baay'een tuqame. Haa ta'utii garuu ulfaatinni kiyya dhiibbaa akka narratti fidu jalqabumaa beekkadheera waan nan ta'eef yaa Rabbii ofii kiyya yaalee dadhabeera ati immoo na tasgabbeessi jedheen yeroo ammaa kana waa hundumaa itti dabarseen gara biyyaatti illee galuu jibbeen yeroo ammaa kana waliigalaan waggaa 7 baatii muraasa biyya Arabaa keessa dalagachaan jira. Nama bifa kiyya argeen umrii koo waggaa 40 yookiin immoo 45 jedhee tilmaama malee umrii kiyya mana 20tti tilmaamuu hin danda'u. Ulfaatinni guutummaa guutuutti na yaatee bifa koo guutummaatti balleesseera. Kan narra jiru rifeensa koo qofadha. Sanuu duubuma kiyyayyuu galagalcheen toora sooshaal miidiyaa irratti poostii yeroon godhu namootuma biyya kiyyaa ijoollummaa kiyyatti na beekantu na amana malee ijoolleen gara biraa anaan hin beekne biyya Arabaa jiran keessumaa hiriyoonni koo dubartoonni meeqaan bitte eessaa bitama jedhanii natti qoosu. Hiriyoonni kiyya kutaa 10 fixanii heeruman amma haadha ijoollee abbaa ijoollee ta'anii warreen dhiirotaallee mana dhaabbatanii jireenya isaanii gaggeeffachaa jiru. Yaada kiyyaan hundumaa duran jira jedheen umrii sanatti tilmaamaa kanan ture. Haa ta'utii garuu irra kiyyatu bareedaa simboo qabeettiin ta'e malee keessi kiyya akka maatiin koo na kaa'an akka maatiin kiyya na kunuunsan ta'uu dideen isaanillee waa'ee koo irratti abdii kutatanii maallaqa kiyyaan ani erguufiin lafa bitanii mana naaf ijaaranii yeroo yeroodhaan kunooti manni kee jechuun suuraa kaasanii kan irra ga'e naaf ergu. Yeroo ammaa kana ijaaranii dhumee meeshaa hundumaas itti guutanii jennaan ofii keessan itti galaa jedheen mana kiyyatti akka galiin taasiseen jira. Bareedinni umrii waliin kan jedhan dhugaadha. Baay'ee nyaadhee miti. Inuma yeroon xiqqoo nyaadhutti qaamni kiyya baay'ee dabala. Kana icciitii qaama koo keessa jiru Rabbi duwwaatu beeka. Biyya Arabaa kanatti mana yaalaarree deemeera. Rakkoo akka hin qabnee fi yeroo hedduu furdina akkanaaf saaxilamuu kan danda'u namni yoo baay'ee dhiphatee fi yoo dhiphina hin qabu ta'edha. Baay'ee dhiphachaa jirta yoo ta'e dhiphina kee hir'isi. Baay'ee immoo sammuu kee itti yaaddee fayyadamaan jirtu yoo ta'e hanga tokko dhiphinnis waan barbaachisuuf kitaabota garaagaraa dubbisii jechuun na gorsanii qoricha garaagaraas naaf kennaniiru. Haa
haa ta'uutii garuu qaama urraan ala waa gara biraa faayidaa naaf hin kennine. Furdinni koo bareedina kiyya balleessee sadarkaan kaleessa jirurra miti hanga hiriyoota koo gahuu dadhabeen dhiirri tokkollee na jaallatee na waliin dhaabbachuu yeroo dadhabeerran jira. Tarii bor yoo rabbi jedhe nan fooyyaa ta'a. Haa ta'uutii garuu obboloota koo shamarraniif dhaamsiin qabu maaloo bareedina bifa keessanitti ilaaltanii bakka guddaa ta'e ofiif hin kennina. Bareedinni kun ganna biqilee birraatti daraaree caamsaatti caamee bonatti immoo kan gogudhaa kiyya kanuma ta'e isiniin jechuun barbaada. Tarii akka kiyya baduu bareedinni isaanii guutummaa guutuutti dhibamuu dhiisuu ni danda'a malee dhiibbaa nanaan dhaqqabe dubartoota bareedduu ta'an ganamaan gaa'elatti hin seenne hunda hinuma hubaamu. Kanatoo filannuu sanatoo jennu kun nama madaalotoo jennu kunoo dhiira malee hafeen taa'e kan borii koo immoo rabbitu beekaa. Hundumaafuu bakka jirtanitti fayyaa akkan ta'uuf gareenyummaa koo kaleessaatti rabbi ifamasaan akkana deebisuuf kadhannaa keessanitti na yaadadha. Ana obboleettii keessan biyya hambaarraati. Ulfaadhaa nagayaatti galatoomaa. Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii keenya. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jecha guyyaa irraallee seenaa ajaa'ibaa obboleettiin keenya tokko nuuf qoodde isiniif dubbiseen hin kaa'a. Akkasin irraa barattaniif hubannoo cimaa ta'e irraa argattan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Obboleettii keenya seenaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomiin jecha kabajamtootaaf hordoftoonni qophii keenyaallee yaada jajjabinaa obboleettii keenya deeggaruu danda'u komentii jalatti qoodaa fi jecha qophiin saatii kanaaf isiniif qabadheen dhiyaadhe kanuma fakkaatti. Hanga yoonaatti laayikii fi sheer akkanumallee sabskiraayib akka gootan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Waan na deeggartaniif ulfaadhaa. Hanga yoonaatti dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif illee galatoomaa jecha qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani gammachiis Tashoomiidha. Seenaa barsiisoo fi bashannansiisoo gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii.